dabalatu hin fattana. Rozaan ani fi rozaan amaloonni kenna tokko ta'e akkamiti tokko ta'e maaliif tokko ta'e rabbiin nama fattana nama jaalatu fattana jedhan. Amalli kiyyaaf rozaa kan jedhe rabbiin hedduuta akka nu fattane alhamdulillah rabbil alamin. Namoonni garaa laafan rabbiillee fattana. Waan nama fattanu san rabbiin waan nu fattaniif hin beeknu. Garuu fuundurri keenya sun ifa. As keessatti wanti isiin dubbatte yookiin waan ani dubbadhu gara abbootii ijaarachuu irratti hedduu miidhaan kan namarraan ga'u tokko muddamiinsa yookiin immoo morka yookiin immoo illikii tokko keessa seentee nama jaalatin tokko qabeenya isaa laaltee nama jaalatin tokko yookiin morka nama biraa nama jaalatin tokko yookiin sodaa abbaa yookiin sodaa haadhaa dirqamaan itti deemu dhiibbaa guddaa mataa keetirraan ga'a. Nama qabeenya qabu jaalate sanirra hiyyeessa isa jaalatu nama qabeenya qabu jaalaturra hiyyeessa isa wajjin dalagattee isa wajjin duroomtu jaalatu wayi. Sababii rozaan ani isaan gargar bahee anaaf abiin obboleeyyanii waraqaa kiyya fudheera haalota hedduutu irra dhiibbaa hedduutu irra gahe. Sababni isaallee sababa isaatiin baay'ee miidhamtee turte. Isii waan keessa darbite isiif rabbitu beeka. Ashama harka fuuna jirtu akkam nagaa keessanii fi keessanii anillee nagaa kuuta alhamdulillah galata rabbii. Viidiyoon isinii maraabe halkan isinii maraabe natiin tolle waan ta'eef xiqqoo isii hin jira. Ijoolleen hedduu keessanii san itti deebina. Har'a viidiyoo kana waan hojjechuu na kakaasee maaliin hojjettan itaa namoonni akka kiyyaatti miidhaman itaa namoonni muudannoo hedduu qaban haala rozaa kanarraa fudhate. Rozaa wanni isii kun waan baay'ee ulfaataadha. Nuti isin beeyna wajumaan jirra irrumaa dubbataa turre. Rakkoon kiyyaaf isii kun wal fakkaata. Itaana bichaa miti namoonni miidhaman hedduutu jira. Miidhaan kallatti abbaa warraa qofaa miti kasi miidhamuun namaan gargar baate miti salphaadha namaan gargar ba'u maaliif rabbiin waan ganama sii katabe seenan geessu. As keessatti barumsa hedduu ijoolleen teenya irraa barattu gama waa hedduu as keessa of keessaa qaba haasaa isii keessatti jechuudha. Isiin isaan gargar baatee haa ta'u malee hedduu miidhamtuudha. Keessi isii miidhamaadha. Sababni isaallee maaliif nama tokko gaafa jaalatee gargar baatu miidhaa hedduutu jira. Addeena fuulaa laaleen uffannaa fi carqeen laaleen bare jechuun keessi namni gaafa akkatti deemu bareedadha. Fuulli isaa ifaadha. Uffanni irratti faaka jedhu. Garuu immoo maaliin isin fakkaata? Inni dhugaa isin jedha. Keessi namaa irra nama laala malee keessa namaan beekan. As keessatti barumsa waan isin ta'uu qabu jarjartee waan balleessin jarjartee morka namatti hin dabalamin. Nama jaalatu hiyyeessa boru si kaasu hiyyeessa boru wajji duroomtu hiyyeessa boru wajji dulloomte rabbiin umrii si dheeressa waan qabdurraa wajjiin bareedu jaaladhu. Qabeenya laalina roza nama sa'aatii sanatti qabeenya laatu addunyaa tana hedduu argitee jirte jechuudha. Isin nama kaleessa dhufee miti hedduu argite karaa kanallee deemte karaa baharaa kanallee lafaatee deebitee argitee jirti. Addunyaa tana weerarte hanga namni bakka baay'ee taaggalteen jechuudha. Maaliin isin fakkaata? Namni ilmi namaa kun kan waan qunnamne hin jiru. Kan hin dogongorrellee lafa kanarra hin jiru. Hin dogongorra ilmi namaa. Ammataa kiyyaan hin dogongorra ati hin dogongorta. Garuu shamarran keenya baay'inaan kan mudatu dogongorri guddaa nuti qabnu jarjarudha. Jarjarree wayitti litu, jarjarree wayitti tarkaanfatu, jarjarree nama jaalanne dhabu, yookiin immoo illikii nama biraa nama jaalannetti seenuu sammuu keenya cinquu bakka hin jiraa miti. Bakka wantoonni akkasii suni galma hin ga'u. Keessattuu waan isin hin jedhu. Keessattuu nama hin jaalanne morka nama biraa gaafa deemtu. Ati abaddan galma hin xumuramu. Maaliif namni si jaalatu duuda kee duuba san jira. Namni si jaalatu duuda kee duuba waan jiruuf hidhaa siti ta'a. Onnee nama sanii si bira jirti. Onnee nama saniitu duuda kee duuba jira. Hin hojjedha jettullee hamma tokko fatanaatu dhufu fatanaatu jira. Fatanaan kun si fattana. Rabbi waan nama fattanuuf nama jaalatu fattanaa jedhan gaafa rakkoon tokko ulfaatan sitti dhufu.
ba'aasan namni sun danda'a namni sun hin danda'u wantoota akkasiitu fooda gizee tokko isinii galee waan kanaaf nuti gama jaalalaa irratti dhiibba nama isii irratti ga'e yeroo hedduu gama jaalalaatiin namoota jaalattu namoota onneen isii jaalattu sababa garagaraatiin isii waraana tarii maatii keessanii yookiin haadhaa yookiin abbaa yookiin hiriyoota garuman taane si waraana jechuudha as keessatti maal isinitti fakkaate haasa isin haasofte keessatti wanti barumsa isinii ta'u ati hiriyaan qabda hiriyaa dhiiraa qabda hiriyaa dubartii qabda fira qabda ollaa qabda as keessatti immoo du'a jira kana fakkeen isin kana jechuudha heerumtee gaafa gaa'ela tokko ijaarattu ati bultii keessan jabeeffachuuf du'a nama hin haftaa du'a dhayxaa sargina ixumeeshaa haa ta'u sargillee hafuun hin taatu du'a nama hin haftaa Roza wanti waan kana gooteef nama kana duuka tarkaanfii cimaa akka isiin qabdu agarsiisa namni kun akka jaalala isiin nama kana akka jaalala qabdu namni kunillee akka isii amanee baqa waa hundaa itti uf gadhiisee akka jedhu wanta kana agarsiifte haasa isiisan keessatti waan kana wanni gooteef nama tokko gaafa abbaan irraa du'e gaafa haati irraa duute abbaa faadha wanni namaa ga'u hin jiru obboleeyyanis ta'e wanni namaa ga'u hin jiru namni du'a san namarraa hafe waan guddaa raawwatteef bar bi'as keessatti gaggabee ilaala ofii bakka of buusee ilaala waan guddaa isaa raawwatte jechuudha wanna namni hin taane isaa taate du'a namaa sababa isaa hafte jirana namni bultii hin ijaarata as keessatti illee waa tokko beeka Rozaa qofaa miti namni bultii ijaaratu ka gurbaa abii caaluu olitti ka heerumutu jira du'a namaa nafa dogongora kunillee tokko Rozaa irratti isii waan kana wanni raawwatteef nama kanaaf bakka guddaa qabaattee unni isaa bantee inni isii fuudhe du'a namaa hin hafa inafu dogongora na bakka kanallee inni biraa abbaa warraa keessan erga jaalattanii jettanii maaltu jala isin dhaya jaalalli akkaataa qaba firri adda kafiraa adda ka hiriyaa akkasi namni hiriyaa dhabin jira yeroo ammaa kana keessattuu nama miidiyaa tokko taate kuni kufiinsa si agarsiisa kufiinsa mataa keetii dhiibbaa sirraan ka'a gaafa abbaa manaa kee dhageewwan dhageetta dhaga'u ni dhageettaf garuu abbaa manaa kee kanaaf bakka hin qabda ni jaalatta ni kabaja fira isaan kabaja haadha isaan kabaja garuu mootuu yumaa inni isinitti fakkaata du'a namaa hafuun immoo isiin gaarii otoo isaaf gootu inni maaliif isiif gaarii godhuu dide inni maaliif isii waan kana naaf raawwatte jedhee duuka tarkaanfachuu dide dhiira gaafa jaalatan jala buusu miti itti uf gadhiisu miti akkuma jaalatanitti ta'ee irraa of qabutu bareeda gaafa jala buutee shakak jettee mashak jettee si tuffii agarsiisa si baqa injiraa miti wallahi si tuffata nama tuffata qabi jechuun jaaladhu yeroo isaa qabaadhu uf eeggannoo cimaa godhii fi garuu inni maal agarsiisa hanqina fidaa dhufa gaafa yeroo jalqabaati bash jettee keessa keetti himtee maatii keetti himtee rakkinna kee himi rakkinni wanna boru udhummatu gara mataa keetiiti yoo ilmoo qabaatte ilmoo qaba sinigalee yoo ilmoo qabaatte ilmoo qaba jettaan yoo hin qabaanne hin qabu jettaa hoo heerumte heerume jettaan kuni wanna miti jechuudha wanta boru ol baa'u isillee ibsitee jirte waan kana inni dogongorri dhiirri gaafa jala bu'an gaafa guxxir gootee hin qabne sigata hin kutaa beekaa hin ta'u kun hin kutaa isiniif immoo wantoonni isii amma irra ga'e kun akka isin irra hin geenye barumsa guddaa irraa argattu jedhee yaada baay'ee taaggaltee ni jirti addunyaa tanatti baay'ee taaggaltee ni jirti namoonni fakkaattonni isii caalan hedduutu jira jechuudha gara miidiyaa kanatti haa dhufu dhaban malee kan miidhama guddaa qaban hedduutu jira jechuudha waan goodan keessatti shamarran keenya nama tokkoon gaaf gargar baate nama lamaffaatti seenuuf ati jarjaruu hin qabdu of eeggannoo godhuu qabda maaliif hin ulfaata waan ta'eef jarjaruu hin qabdu
jarjaru hin qabdu gonkuma. Waan kana yoo hin suuta jettee hin tarkaanfatin nama tokkoon jaaladha ittillee itti lixin. Tasgabboofte dhaqqabda. Tasgabboofte namni akkana naan jedha. Ebaluun kun akkana naan jedha hin barbaachisu. Suuta ejjedhu tokkoo fuute lamaffaarratti tarkaanfii cimaa ejjedhu. Viidiyoo kiyyaarraa halkan isin waraabe asumarratti dhaaba ifaan Itoophiyaan beeytanii mitiire baay'ee haayiliin qabu humna qabu jechuudha. Walal godheef nagarsiisu kan isin jechuu barbaada. Hamma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti baay'ee isin jaaladha, baay'ee isin kabaja. Obboleettii teenya cinqamtee jechuu tanallee rabbiin cinqaa keessaa isii baasee ama fataa godhee jechaa jirti. Alhamdulillah rabbil alamin baga rabbii fuula ifaadhaan gara miidiyaa kanatti isii deebisee ija ummataa duraan isii jaalatu isii kabaju sanitti isii deebisee isin jechuu barbaada. Asumarratti dhaabaa viidiyoo biraatiin hamma walitti deebintu.